بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن خبجمتوتا هردفتوتا خينيا قويا الرا gargaarsa harka qalleeyyii warreen hongeedhaan miidhamaniif gargaarsa obboleen keenya biyya alaarraa taasisan kennuudhaaf guyyaa har'aa gara araddoota aanaa kombolchaatti argaman araddoota afuriif kan karoorfame san raabsuudhaaf araddoota shaniif kan karoorfame raabsuudhaaf guyyaa har'aa araddaa hundee bilisummaarraa takka jennee jalqabnee jirra jechuudha. Gargaarsi kuni akkuma asitti argaa jirtanitti Oromoo Bilaal Daawaa Seentar Minisootaarraa gargaarsa kana deeggarsa isaan taasisanidha jechuudha. Gargaarsi kunis warra hongeedhaan miidhame keessattuu araddoota gammoojjii akka aanaa kombolchaatti araddoota baay'ina araddaa shaniitiif kan karoorfame ta'uu isaati. Guyyaa har'aa isa kana nuti raabsuudhaa fi amaanaa keessan galmaan ga'uudhaaf sochii jalqabnee jirra jechuudha. Jalqaba irratti araddaa namatti argamnu araddaa hundee bilisummaarraa argamna. Gargaarsi kunis kan taasifame gargaarsa midhaan nyaataati. Oromoo Bilaal Daawaa Seentar Minisootaarraa waan dandeenyiin hawaasa keenyaaf ni jirra jedhanii sochii kana gargaarsa kana taasisanii jechuudha. Yeroo ammaatti nutis bulchiinsa aanaa kombolchaa obbo Nuraddiin Ibraahim akkasuma kantiibaa bulchiinsa magaalaa Malkaaraafuu Muniib Muhammad itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa takkaa'uu waajjira duraan ittisa sodaa balaa kan ture amma immoo waajjira buusaa gonofaa kan jedhamu obboleessa keenya Ahmadiin Abdallaa waliin ta'uudhaan gargaarsa kana geessuudhaaf guyyaa har'aa takka jennee hundee bilisummaarraa jalqabnee jirra jechuudha. Kanaaf akkuma ilaalaa jirtanitti ammarraa kaasee hanga dhumaatti sagantaa kan isiniif dhiyeessaa deemnuu fi waan harka hawaasa biraan geenya kanaas kallattiin kan isin garsiisaa deemnu ta'a jechuudha. Kallattumaan ani gama kiyyaan gama bulchiinsa aanaa kombolchaa obbo Nuraddiin Ibraahimtiin isin dabarsa. Bulchaan keenyas ammarraa kaasee hojii biraa dhiisanii waan kana hawaasa harkaan ga'uuf harka qalleeyyii kana harkaan ga'uudhaaf kallattiidhaan nu waliin jiranii hanga araddoota shanan biraan geenyutti yookaan hanga sa'aan nu geetti araddoota hanga biraan geenyu hundaa'u kallattiidhaan isiniif dabarsaa kan deemnu ta'a. Kallattumaan bulchiinsa aanaa kombolchaa obbo Nuraddiin Ibraahim akkasuma kantiibaa bulchiinsa magaalaa Malkaaraafuu Muniib Muhammad tartiibaan akkasuma itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa kombolchaa Ahmadiin Abdallaa sadeenuu tartiibaan dhaamsa gabaabaa isin dabarsanii kan itti fufnu kennaa kan itti fufamu ta'a jechuudha. Nu hordoftanii gama bulchaattiin isin dabarsaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa guyyaa irraa akkuma beekamutti obboleeyyan keenya biyya alaa biyya Ameerikaa Minisootaa jiraatan Oromoo Dawaa Seentar yookiin Bilaal Dawaa Seentar jedhamuun gargaarsa uummata keenya harka qalleeyyii yookiin hongeedhaan miidhameef akka aanaa keenyatti araddoota shaniif kuntaala 270 har'a kun araddaa hundee bilisummaatti abbaa warraa 200 walitti ta'u kuntaala 50 isaan kanaaf namoota harka qalleeyyii kanaaf deeggaruudhaaf asitti argamna. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf nama gargaaruudhaaf nama ta'uu qofti gahaadha waan ta'eef jecha obboleeyyan keenya biyya alaa jiraatan biyya Ameerikaa Minisoota irraa obboleeyyan keenya harka qalleeyyii as jiraataniif deeggarsi isaan godhan kun kan biraatillee kan irraa baratamu ta'uu qaba. Kanaaf obboleeyyan keenya warra deeggarsa kana isaan kanaaf godhanis maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa kombolchaatiin hedduu ulfaadhaa galatoomaan jedhanii deeggarsi keessan fuuldurallee kana caalaa itti hafuuf jechuun hin barbaada. Deeggarsa harka qalleeyyii kanaaf gootan wanni isin gootan kun ilma namaa birattis rabbi birattillee jaalala guddaa kabajaa guddaa qaba waan ta'eef jecha nutis haala qabatamaa aanaa keenyaatiin bara kana roobni waa xiqqashoo qaqallatee araddoota gammoojjii muraasa keessatti hanqinni waa xiqqashoo nu mudatee ture. Isa sanirra dhaabbannee akka aanota biraatti rakkoon bal'aan jiraachuullee baatu akka aanaa keenyaatti rakkooleen muraasni jiranii. Isa san akka mootummaattis deeggarsa barbaachisu halkanii guyyaa godhaa jirra. Haa ta'u garuu isinis dhimmamtanii warrichi jirtan san lammii keenya nu laallata jettanii deeggarsa isinirraa barbaachisu dirqama lammummaa keessanii dirqama oromummaa keessanii waan baataniif jecha irra deebi'ee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa kombolchaatiin hedduu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jaa. Itti aansus fuulduraas yoo rabbiin keenya taate jee kana qofa osoo hin ta'in misooma irratti illee akka waliin hojjennu abdii isinirraa qabna. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Tole jalqaba irratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan akkuma bulchaan keenya kaase rakkataa gargaaruun yookaan ammoo nama miidhamaa sababa hongeetiis haa ta'u sababa gargaraa taatee gargaraatiin miidhame gargaaruudhaaf sababni nama barbaachisu nama ta'uun qofti gahaadha wanni jiru san qubsaadha jechuudha. Kana qofa odoo hin ta'in obboleeyyan keenya yookaan ammoo lammiin biyya keenyaa kan biyya alaa jiraatan maqaa
Bilaal daawaa seentar ka jedhamu kanaan koominitiin keenya kan Oromoo naannoo biyya alaa yookaan immoo Mineesotaa jiraatan ummata keenya kan hongeedhaan miidhame kana biraa hin hafnu kan jedhu sanii fi xiqqoo qabnuun ammoo ummata keenya rakkataa kana bira dhaabbachuudhaan akka amantaattis akka aadaattis akka sabaattis inni kun murteessa kan jedhu san qabamee keessattuu qaama biyya keessaattis kan biyya alaattis wal qunnamuudhaan keessattuu ummata bara kana keessa hongeedhaan miidhamanii fi rakkoo garagaraatiif saaxilaman kana deeggaruudhaaf xiqqoon isaan qaban akka aanaa keenyaatti araddoota gara naannoo 5 ta'aniif gargaarsi akka aanaa keenyaatti gara buusaa gonofaatii fi koominitii kanaatiin dhugee gara kuntaala 270 kan ta'u gargaarsi isaanii gara aanaa keenyaa qaqqabee jira jechuudha. Inni kun ammoo amaanaa obboleewwan keenya yookaan ammoo jaallawwan keenya kan biyya alaa jiraatan lammiin keenya sun akkaataa gargaarsi kun uummata isaanii kana bira itti gahuu danda'u irratti koree garagaraa sadarkaa aanaattis dhaabnee kallattii saniin jilli kun bulchaa bulchiinsaanaa kun bulchaa obbo Nuuraddiin Ibraahimiin durfamuudhaan araddoota kana hunda bira gahuudhaaf amaanaa uummanni keenya lammii biyya alaa nutti kanneessan biraan gahuudhaaf guyyaa irraa kana araddaa hundee bilisummaatti gara abbaa warraa gara 200 ta'u gargaarsa kana biraan gahuudhaaf asirratti argamnee jirra jechuudha. Kana qofa odoo hin ta'in lammii biyya alaa qofa odoo hin ta'in lammiin biyya keessaatis akkaatuma gargaarsa buusaa gonofaa isa jedhamu saniin duudhaa keenya yookaan immoo aadaa wal gargaarsaa keenya kallattii ittiin cimsuu dandeenyu Oromoon ganamarraa kaasee aadaansaa aadaa boonsaa rakkataa biratti namni quufee buluu odoo hin ta'in rakkataa keenya bira waan qabnuun xiqqoo qabnuun qooddannee uummata keenya jiraachisuu akka jireenya idilee uummata qabaataatti jiraachuu danda'an kajoo saniin xiqqoo qabnurraa waan dandeenyuun gargaarree uummata kana beelarraa baraaruu qabna kajoo saniin dhaabbanni kun yookaan immoo Oromoo Bilaal daawaa seentar kan jedhamu kan Mineesotatti argamu kun gargaarsa isaan fidan kana kallattii kanaan jila kanaan qabannee ardaa tana keessatti argamnee jirra. Kana qofa odoo hin ta'in lammiin biyya keessaatis kan biyya alaatis xiqqoo qabaniin immoo uummata keenya kan aanaa kombolchaa qofa odoo hin ta'in akka biyyaatti kan jiran gargaaruudhaaf kutannoon isaan qaban ammallee cimee itti hafuu hojjechuun hin barbaada. Gara biraatiin ammoo akka waajjira buusaa gonofaatti keessattuu duudhaa wal gargaarsaa akka cimuuf kutaan hawaasaa keenya hundisaatu keessaa fi ala odoo hin jeein lammuma hundaa'u gargaaruudhaaf qophiin sadarkaa hanga gadiitti cimuu qaba kajoo san kaasuu barbaadeeti. Dhumarratti ammoo kallattiin gargaarsi kun ittiin hawaasa keenya bira ga'uu qabu akkaatuma sila nutilleen kallattii waajjira keenyeen calalleen sila gaggeeffamuu qabu keessattuu nama edena waan nyaatu buluun hin qabne isa sun irratti xiyyeeffanneeti kallattii suniin calalleen ardoota kana keessatti illee gaggeeffameeti kallattii suniin arraa guyyaa arraa kana gargaarsi kun akka uummata kana bira gahuudhaaf jila kanaan qabannee kan dhufne ta'uu isaatii fi keessattuu dhumarratti kan inaan dagachuun irra hin jiraanne kooree waan kana qindeessanii fi akkasumatti illee koominitii biyya alaa kan waan kana xiqqoo qabanirraa qooddatanii uummata keenya biraan nu haa gahu kajoo san daran cimsee galatoonfachuun barbaada waan ta'eef hangamanumaan galatoomaa gargaarsa keessan kan kana qofa itti dhaabbate odoo hin taane cimee kan itti fufuuf ta'uudhaa fi rakkoo fi bal'oo keessatti illee uummanni keenya akka wal cinaa dhaabbattu aadaan kun akka cimu kajoo san kaasuu barbaadeeti galatoomaadha. Itti aansuudhaan ammoo obboleessa keenya kaantibaan bulchiinsa magaalaa Malkaaraafuu yaada dabalataa keessattuu kooree kana qindeessee gamana fiduudhaaf galata guddaa qaba waan ta'eef isa kanarratti yaada gabaabaa akka nu kennaniif carraa gamasaa dabarsaa galatoomaa jechuu barbaadeeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jecha hedduu galatooma waa hedduu jechuun barbaadu ani wanni barbaadu Oromoo daawaa seentar Bilaal daawaa seentarii galatoonfachuu qofa. Oromoo Bilaal daawaa seentariin wanni inni godhe aanaa kana qofa irratti osoo hin ta'initti akka Itoophiyaatti waa hedduu dalagaa jira. Keessaafuu gargaarsa kanaan wal qabatee wanni guddaan inni dalagaa jirurraa Harargee lixaarratti kan gargaarsa kana wajjin dhufe Harargee lixaarrattis aanaa 4 araddoota hedduu of keessaa qabu gargaaraa turanii. Kanuma wal qabatee Harargee baharrattis gargaarsi irra kan namaa jiru aanaa jaarsootii fi aanaa kombolchaati. Aanaa kombolchaatiin wal qabatee araddaa gammoojjii araddaa 4 fi araddaa takka eeguu kan filannee goonerraa araddaa 5 hedduu nu galatoomaa jechuun barbaade Oromoo Bilaal daawaa seentar bakka silaa rakkoo hamaa nu qunnamee akka taanu dhabnetti arra nu cinaa dhaabbachuu keessaniif hedduu galatoomaan isin jechuu barbaade akka daawaa seentariin akka Harargee bahaa qofatti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti gargaarsa kana guddaa godhu jirtanii oduu keessan guddaa quba qabna akka Afrikaatti illee warra godhu rabbii isin haa godhu araddoota 4 irraa gaa araddoota 5 irraa takka jennee araddaa hundee bilisummaati irraa jalqabnee zaanis nu deemaa waan jirtuuf
araddaa afur arrumatti kan sila gaggeessu deemnu asiin amma naannoo fallaanaatiin seenneeti naannoo dirree dhawaatiin irraa bu'uu deemna waan ta'eef isinitti hin dheeraasu galatooma obboleeyyan kiyya warri amma dhufanii jiran baay'inaan amma wanni beekuun hanguma tokko irraa gabbaasne jechuudha. Kaan mana keessa jira manguddoo fi kooree itti dhaabnee jirra waan ta'eef hanqa jiru kana hanqa ala jiru kana qofa kannine hanqa kaan koorummaan tun akka kannituuf akkasii waliigallee hanguma xiqqaa takka keessin garsiisaa jirru kaan mana keessa jira jechuudha. Hanga xiqqaa takka gaggeessinee yeroo nu gabaabbateef karaa kannaatti deebinee yoo hatattamaan karaa araddoota afurannoo hafanitti deeman gaariidha. Oromoo Bilaal Daawaa Seentar hedduu galatoomaa gargaarsi keessan kun takka jeetee eegale malee fuulduraafis akka nu cinaa dhaabbattan abdii qabna galatoomaa jechuu barbaadeeti. Tolee hordoftoota keenyaa isaan qabnu gabaabaa waan ta'eef gana araddoota hedduu adeemnutu jira. Kallattumaan bulchiinsa aanaa Kombolchaa akkasuma kantiibaa bulchiinsa magaalaa Malkaaraafuu itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa Kombolchaa waliin ta'uudhaan kallattiidhaan gara kennaatti dabarraa nu wajjin tura isin hin jenna araddoota hafaniis akkanumatti kallattiin kan isin dabarsaa deemnu ta'a. Guddaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Du'aayii dhaabbata gargaarsa godhe kanaaf du'aayii akka godhaniif manguddoodhaaf carraa kennine eegas booda kallattiin gara kennaatti dabarraa jechuudha. Gamana naa dhuftan manguddoon teenya. Akkasuma bismillahir rahmanir rahim hamtu rabbi haa qabu. Hamtu rabbi haa qabu. Ilmaan keenya biyya alaa keessaa kan nu kabajee gartee gargaarsaan nu cinaa dhaabbatu kanallee rabbi bira nu haa dhaabbatu. Rabbi bira nu haa dhaabbatu. Arraaja isaanii itaama rabbi haa godhu. Isinillee gartee shan jiran eenca rabbi isin haa godhu. Siidaa malkaa qoree giddaa rabbi isin haa godhu. Hamtu hattuu rabbi nurraa haa qabu. Balaa rabbi biyya teenyarraa rabbi haa qabu. Biyya teenyarraa balaa rabbi haa qabu. Biyya teenya olaantummaa malee gataantummaa rabbi nurraa haa qabu. Takkallee rabbi wal nu haa taasisu. Balaa rabbi nurraa haa naasisu. Balaa rabbi nurraa haa naasisu. Bulchaa araddaa tanaatillee rabbiin gartee shan jiran eenca rabbi haa godhu. Shan jiran eenca rabbi haa godhu. Ilmaan keenya qaba gartee bakkayyuu kana dhufee nu laalee gartee rakkoo teenyaa fi dhimma rakkoo fi dhimma bal'ootis nu arku kana rabbiin nagee rabbi haa godhu. Nagee rabbi haa godhu. Ilmaan keenya waraanarra jiru gartee olaantummaa maaragii addaa rabbi nu haa kennuuf. Maaragii addaa rabbi nu haa kennuuf. Rabbi biyya nu haa qabsiisu. Ijji rabbi nu haa qabsiisu. Ijji rabbi nu haa qabsiisu. Adabwii teenya rabbi haa naasisu. مقبول وعلى ذلك بيك سبحان ربك ويصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا حليم أخا ورها في سنغال فنان نمتكو نوف جونان نجي يا رب نوهاك بلو إن شاء الله كلت تنجر خنا دبرة سان نجلا دي موانتيف قالتهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صواتك قصاصا قولي أكو ربي جالت أكال نباسا عند خيسا من قدو نتقونيف من قدو ربي صداتي بوتين من تاي سنكيس جرتي أينيو تو أينيو رحمة التاني درسولي خاني تاني أبا وراد بلمن gargaarsa kun ga'uusan akka ga'uugoota hin jettu nuti amaanaa isin qeebalchiinu amaanaa isin qeebalchiinu amaanaan jabdu amaanaan jabduudha amaanaa tana bakkaan ga'uu qabdan akka rabbiin jaalatu sanitti akkaan isin kannina ganda keessan keessatti wal beekuudhaan firummaadhaan osoo hin ta'in rakkataa dhugaasan rabbiin ga'uu qabusan saniif dursa kannitanii jechuudha. Akka mootummaa qofatti osoo hin ta'in tarabbiinis borora nama gaafata. Irraa nama gaafata. Sani. Amaanaadha. Amaanaadha. Kanaafuu amaanaa kana isin qeebalchiifne meeti. Qeeballe. Guri dheeradha. Bula du'aayi biyyattis godhaati. Biyya rabbi nagaa godhu biyyallee biyya quufaa rabbi haa godhu. Amanni baranaa quufaa raddaa teessan akka dursanii miti. Rabbi nurraa jijjiiree miti. Rabbi quufaa kana waliin nu haa dhaabu. Du'aayi godha. Ilmi namaa rammata walii goonaa rabbi illee rammata walii. Halkanii guyyaa nuti rabbuma kadhan. Kanaafuu ardaan hundee bilisummaa dureen akkanaa miti. Akkanaa miti. Amma garuu barana irra wayyaa. Irra Akka bakka biraati. Irra getteenya rabbi haa ta'u tokko lama nama keessa dhabaan ni jira namni wal keessa tuula. Isa san fuulduraas wal gargaartanii nuti isin bira jirra waan ta'eef. Akkas. Obboleeyyan keessa warra deeggarsa isinii godhe Qadiyyeen waliif raabsinu. bakka teessanii du'aayii gootanii fi isaanis rabbi itti haa kennu jettanii nagee kadhachaa quufa kadhachaa asii galata rabbiif galchitanii jechuudha. Galatoomna. Amaanaa tanuma isin kennan nuti gama keenyaan. Qeeballe sirraa.
nagaa fuunee si hamaatis wajjin gad deemna waan ta'eef ol fuutee nu kannite ol fuunee sirraa qeebalanne. ulfaadhaa galatoomaa isin jenna jechuudha. Galatooma. Galatooma. Tafaawula gaarii, tafaawula gaarii. Romiin siroobu jira waan ta'eef midhaan harka tokkotti qabuun barbaachisaa waan ta'eef sagantaa asii kan qabaachine Oromoo Bilaal Daawaa Seentar gargaarsa singoota uummata biraan isin gaggeenya akkasumaan isin ibsina yaa roobu jira waan ta'eef kantiibaa keenyaas bulchaas koree keenya hundaa'u galatoomaa jennaan isinillee jiraadhaa galatoomaa tafaawula bareedaadha gargaarsa keessan akkuma geessinatti roobni kun Keessaa guraajiin, keessaa guraajiin. kanaaf waa'ee rooba keessa godhan ni qeebalantii waa'ee rooba keessa godhan ni qeebalantii rabbiin jazaa keessan jannataan isin haa kafalu midhaan jannataa rabbi isin haa nyaachisu janna inshaallah midhaan jannataa rabbi isin haa nyaachisu gargaarsa isin gootan kun uummata biraan gahaa jirra roobi jira waan ta'eef inshaallah viidiyoo gabaabaadhaan gaba boodatti soo deebina waan ta'eef guddaa galatooma jazaan keessan jannata haa ta'u akka isin rakkataa cina dhaabbatanitti rabbi isin cina dhaabbatu Aki wanni jennu jiru alhamdulillah wanni jennu roobni yeroo dheeraa hin roobini wallahi gammoojjii hama ture har'a akkuma jenne uummata hawaasoo baasaa jiru roobni hin roobin uummanni gammachuu Tafaawula gaarii, tafaawula gaarii. Tafaawula gaarii. tafaawula gaariidha jechaa jiranii isinillee nutti godhameera Bilaal Daawaa Seentar wallahi hedduu isin galateeffanna kan uummata hawaasoo ta'etti wallahi hawaasni guddanii dhuftanii jechaa jiranii isin galateeffanna kun akkuma jira galateeffanna How can I imagine that? Jamas kami.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ammaan tana laga hamaa keessatti argamna. Reefu akka tasaa alarratti dhaamsa isinii dabarsaa turre ammoo rooba guddaan waan jiruuf amma kallattumaan mana marii dhimma islaamaa araddaa laga hamaarraa Sheekh Shariifiif carraa kennaa akkasuma bulchaa araddaa laga hamaatiif carraa kennaa jechuudha. Ergaan keessan bira ga'uu fi amaanaa kana ammoo bulchaan aanaa kombolchaa warra amma maqaa dhoofne kana qeebalchiisuu isaaniitiif akkasuma isaanillee du'aayis isinii godhanii akkasitti dhaamsa akka dabarsaniif carraa isaaniif kennaa jechuudha. Kallattumaan gara itti gaafatamaa mana marii dhimma islaamaa araddaa laga hamaa Sheekh Shariifiif kennaa. Sheekh Shariif ammoo dhaamsa akka fixateen kallattiidhaan gara bulchaa araddaa laga hamaatti kan dabarsu ta'a jechuudha. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan keenya warreen Minisootaa jirtan akkasuma Masjid Bilaal irraa dubartoonnii fi akkasumatti dhiirti teenyaas hurkaa keessanirraa rakkataa uummata keenya uummata Itoophiyaa gargaaramuu keessan hedduudha isin galateeffannaa Booranarraa eegalii Baaleen ilaa araddaa laga hamaa waan kun dhugee jira. Bakki irraa dabraa jiru kun godina Harargee bahaa aanaa kombolchaa araddaa laga hamaatirraa jechuudha. Waan isin obboleeyyan keessaniif arjoomtan kallattiidhaan bulchaa aanaatiin akkasuma koree isaatii wajjin akkasuma koree dhimma islaamaa madrasaatii wajjin koree dhimma islaamaatii wajjin waan kun dhugee jira. Inshaallah nutis kun laga hamaa keessatti qaama barbaachisu hundi guuttannee bulchaa araddaatiin abbootii dhimma amantaa islaamaatiin akkasitti irraa qeeballee jirra. Galatooma hamtuu duniyaa karaa isin irraa qabu waan hurkitanii hurkaa keessan biyyoota gartee jiruu fi jireenya firaa jijjiiruudhaaf rakkataa uummata Itoophiyaa laaltanii dubartiin hundinii fi dhiirti hindi Masjid Bilaal irraa ammallee Minisootaa irraa ergitan galatoomaa jazaakumullahu khairan isiniin jenna. Hamtuu duniyaa karaa rabbi irraa qabu. Yaa rabbi tokko gartee mallee isaan nuu milkeessi. Yaa rabbi gartee warra warshaallee ammallee uummata keenya dhabaa keenya kana fuulduratti illee karoora guddaa buusanii akka uummanni keenya kun waa harkatu warra warshaa adda addaa asitti illee dhaabee hawaasa keenya kana gartee mallee rakkina jalaa rabbi warra baasu rabbi haa godhu. Yaa rabbi tokko jennuu godhe. Jeroota kana gartee mallee akka gartee mallee Nabiyyallaa Yuusuf sadarkaa akkasii yaa rabbi tokko jennuu godhe. Kagartee sadarkaa isaaniitiin gartee mallee addunyaa tana keessa midhaan kuufamee miskiina hunda bira ga'e yaa rabbi uummata kana akkasii nuu godhe. Yaa rabbi Allah yaa rabbi balaa cifarraa qabi yaa rabbi akka Nabii Suleymaan yaa rabbi tokko jennuu godhe. Haqalleessarraa nammallee waa hunda karaa cifaa nuu ga'u waa hunda olaafisii fi balaa cifa rabbi irraa qabu. Nu bira gahee jira galatoomaa jazaakumullahu khairan duniyaatti illee gartee hiree gaarii akhiratti illee jannatul firdoos rabbi isin haa kennu inshaallah waan isin ergitaniis nu bira gahee jira galatoomaa isin janna rabbi isin irraa jaalatu akkuma rabbiin quraana keessatti wafis samaa rizqukum jaa ammallee gaarii isin mana namaa samii jirti jaa inshaallah faanallee obboleeyyan keenya tolanii isinillee toltanii kunoo rabbiillee rahmata isaa rooba bareedaallee sababa gartee mallee isin asbituudhaatiin waan warri lafaa haasaa warri samii haasaa jan wal qeebalte jechuun warri samiitii fi warri lafaatilleen maashaallah qaceellotti gartee mallee waan kun dhugee jira galatoomaa jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaaniin gara bulchaa keenya araddaa laga hamaatti isin dabarsaa waan dhaggeeffatanii hordoftaniif galatoomaa isinin jecha gara bulchaatti isin dabarsaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gargaarsi midhaanii akka isin ergitan guutuun nu ga'ee jira. Koree aanaatiin abbootii amantaatiin koree araddaa hunda bira teenyee kunoo bulchaan keenya koree isaa qabate midhaan akka itti kanin harka qalleeyyii calallee fuula isaanii dura dhaabne roobaatti qonoon akka malee hawaasaa fi midhaan waliin silaa isin agarsiisuudhaaf osoo agarsiisuu jirru irraa haasaa jiru rammanitti qolaan yaasee jira. Waan hunda akka qajeelfamne achi kanameen midhaan jiraallee osoo fitiin daakanii waa hunda ila baasanii makiinaatti nu godhanii ilaa hanga gandaa'etti nu dhiyeessanii fudhachuu qofaadhaaf harka qalleeyyii warra qaama miidhamtoota araddaa ka'ee jiru bifa amantiitiin abbootiin amantii bira dhaabbattee calaltee qajeelfamne akkuma achi kanameen nu bira gahee jira aanaa keenyarraanii isinillee warri gargaarsa kana godhe qaamni adda addaa iddoo jirtanirraa gargaarsa keessan akkuma kan ta'etti bakka isin ergitaniif araddaa hundarratti akka dhageenyatti araddaa biraa hundarratti akkasuma bu'ee jira. Nu biraa zoon isin ergitan nu gahee jira. Irra deebinee yeroodhaan nu gabaabbata malee bakka biraatti jaayee raabsa waan deemaniif silaa arra carraa gammachuu keessaniitiif aanaa keenyaatiif akkuma biyyaattu carraa bal'aa silaa haasaa harkanne waan guddoodha waan dhaamsa isinii qabnu jira.
garuu gabaabsinee akkuma ergitanitti galatoomaa isin jennee irra deebinee wiliillee fuulduraafillee nun dagatinaa warra nu yaadatu rabbi isin haa godhu umriillee rabbi isin haa dheeressu qaama hunda qaama waan ilmi namaa barbaadu waan ilmi namaa taajamu hunda harka keessa rabbi haa kaa'u warra nu yaadatu rabbiillee isin haa yaadatu akka maqaa bulchaa araddaa lagaamaattiin bakka bu'ee dhaamsa dabarsuu kiyyaaf galatoomaa isin jaa isinillee galatoomaa irratti deebinee guddifne galatoomaa. Tole. Bismillahir Rahmanir Rahim. Deebinee dhufnee jirra. Har'a sochii hirmaannaa Bilaal Da'awaa Seentar Minisoota irraa hawaasa aanaa Kombolchaatiif deeggarsa taasisan kana uummata biraan gahaa jirra jechuudha. Ganama kana ganamarraa kaasee jalqabnee araddoota hanga 5 keessaa amma hundee bilisummaarraa jalqabnee ganama itti aansee laga hamaa dhayne laga hamaatti akkuma agartan gaa rooba wajjin achitti turree eegas booda ammoo amma gara araddaa Iftoo'aa fi araddaa Sarkamaarra geenyee jirra jechuudha. Akkuma laalaa jirtanitti ammaan tana kallattumaan gara araddaa Iftoo'aatti dabarree bulchaa aanaa kantiibaa magaalaa Malkaaraaf akkasuma itti gaafatamaa waajjira Buusaa Gonofaa waliin ta'uudhaan jillii bulchaadhaan durfamu kun egaa yeroo ammaatti araddaa Iftoo'aa fi Sarkamaa walirratti iddoo takkatti kennuudhaaf sochii irratti argamna jechuudha. Bilaal Oromoo Da'awaa Seentariin gargaarsi isaa kan aanaa kana qofaaf osoo hin taane akka godina Harargee baatti guutuu Oromiyaa keessatti gargaarsi isin taasisaa jirtan uummata bira gahaa jiraachuu isaati. Amma ammoo wanni amma araddoota lamaan Iftoo'aa fi Sarkamaa asitti kennu kana bulchaan dhaamsa dhumaatii fi haasawaa sagantaa dhumaa waan nu taasisaniif kallattumaan gara bulchaatti isin dabarsaa jechuudha. Oromoo Bilaal Da'awaa Seentar guddaa galatoomaa jazaan keessan jannata haa ta'u. Akkuma hawaasa keessan miidhamaa rakkataa cinaa dhaabbatanitti rabbiin haajaa teessan hundaa'u isin cinaa haa dhaabbatu jecha kallattiidhaan gama bulchaattiin isin dabarsa. Dhaamsa dhumaatii fi ganamaas gaa ergaa dabarsaa ture waan ta'eef ammallee gara bulchaa isin deebisee achiin booda sagantaa itti hafee tartiibaan kan itti deemnu ta'a. Sagantaa keenya dhumarra geenyee jirra waan ta'eef amma kallattiidhaan gara bulchaa isin dabarsee waan hafe ammoo gama boodaatti walitti deebina jechuudha. Ustaad Diinee galatoomee naani akkuma beekamutti guyyaa irraa deeggarsa obboleeyyan keenya biyya alaa Ameerikaa Minisootaa jiraatan Bilaal Oromoo Da'awaa Seentar jedhamurraa uummata keenya harka qalleeyyiidhaaf akka aanaa Kombolchaatti araddoota 5 godhan araddaa lamaasitti araddaa Iftoo'aa fi araddaa Sarkamaatiif kennuudhaaf asitti argamna. Yaa ganama akkuma isiniif ibsaa turretti araddaa hundee bilisummaatiif laga hamaa isin biraa geenyee jirra. Amma araddaa Iftoo'aa fi araddaa Sarkamaa iddoo tokkotti harkannee jirra. Isaan kan isin biraan geenye amma kan nuuf fuuldura araddaa tokko qofa akka waliigalaatti akka aanaa keenyaatti deeggarsi nuuf taasifame kintaala 270 isaan kanas araddoota hundarrattu abbaa warraa 202 hanga abbaa warraa 1,080 kan ta'u nu deeggartanii jirtanii deeggarsa isin nu deeggartan kanas kallattii sirriitii fi karaa haqa qabeessaan akka uummata bira ga'u koreen abbootii amantaatirraa jaarsolii biyyaatii fi abbootii gadaarraa filamanii jiranii isaaniitu nama rakkataa ganda kana keessa jiru abalutu abalurra miskiina jee dursa waliif kennee uummata kana biraan ga'a nuti amaanaa tana caasaa teenya tana araddaa qofa osoo hin ta'in abbootii amantaatii fi jaarsolii biyyaa akkasumas abbootii gadaa sadarkaa araddootaatti jiran amaanaa kana isaan qeebalchiifna. Akka waliigalaatti deeggarsi namni nama gargaaruudhaaf namata qofa gahaadha. Kanaaf obboleeyyan keenya kachi jiran san yaadatanii nutillee dirqama qabna lammii kana deeggaruudhaaf yaa isinillee dirqama qabdanii nuti immoo dirqama qabna akka mootummaattis waan ta'eef jecha deeggarsa isin gama keessaniin nu gootan kana nuti nu jajjabeessaa. Kanaafuu irra deebi'ee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Kombolchaatiin hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan fuulduraas akkumaan reefu laga hamaa irratti isiniif himuuf yaaletti yoo rabbiin jee fuuldura bal'inaan walitti deebine uummanni keenyaas rakkoo xiqqoo yeroo ammaa nu mudate kana keessaanii ba'a yaa fuuldurri keenya badhaadhina waan ta'eef jecha gara duraatti yoo rabbii keenya biraan taate hojii misoomaa gurguddaa irratti walitti deebine kan waliin hojjennu ta'uu isaa asumaan isiniif dhaamuu barbaada. Jaallawwan akkasumas obboleeyyan keenya warri jirtan akkasumas asiis warri sagantaa kana akka aanaa kanaatti qindeessee warri diyaasporaa biyya alaa jiraatan lammii keenya kan biyya keessaa jiru kana yaadatanii sadarkaa kana akka godhan irra deebi'ee maqaa kiyyaa fi maqaa uummata aanaa Kombolchaatiin ulfaadhaa galatoomaan isin jechuu barbaada.
Tole kabajamtoota keenya sagantaan gama dhumarra geenye jirra waan ta'eef kallattumaan gara raabsitti kan dabarru ta'a. Egaa bulchaan aanaa waan sila asitti qeebalchiisuu qabu eega qeebalchiiseen booda kallattiidhaan gara sagantaa itti aanuu fi du'aayitti dabarraa jechuudha. Itti aansuudhaan itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa Ahmaddiin Abdallaa isinii afeeree dhaamsa gabaabaa eega dabarsaniin booda gara dhumaatti du'aayii manguddoodhaa tan araddoota lamaaniitirraa du'aayii isiniif goonee achiin booda sagantaa keenya gara golabbiitti deemnaa jechuudha. Ahmaddiin Abdallaa gama waltajjiittiin si afeera. Galatoomaadha carraa kan naa kennuudhaaf akkuma ustaadiin kaasee Ahmaddiin Abdallaa Injaamaa itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa Kumbalchaati. Itti aansuudhaan koreewwan garaagaraa sadarkaa ganamaarraa kaanee hanga ammaatti gargaarsa kana amaanaa uummanni keenya warri biyya alaa Oromoo Bilaal Daawaa Seentar qabannee gara araddoota keessattuu gammoojjii kaanaa keenyaatti rakkoo gargaraatiif uummata saaxilame kana deebifnee dandamachiisuudhaaf gargaarsa kana qabannee araddaa hundee bilisummaarraa kaasnee hanga araddaa lagaamaatiin amma immoo dhumarratti araddoota sarkamaa fi iftaa dhumarratti gargaarsa kana qaama silaa dhimma ilaaluuf qeebalchiifnee kan gaggeessinu ta'a. Itti aansuudhaan ammoo caasaan araddaa akkasumatti illee koreewwan aanaa jilli bulchaa bulchiinsa aanaa Kumbalchaatiin durfamu obbo Nuuraddiin Ibraahimiin durfamu galaa kana yookaan ammoo deeggarsa kana qabannee ganamarraa kaasee beelonni dheeboonni odoo hin jiin amaanaan uummanni keenya warri biyya alaa jiru san nutti kanneen kun amaanaan jabduudha isa yoo san qabannee kallattumaan gara araddoota gammoojjii kanaatti gabbuunee orodii hanga isaa kanaatti odoo gadi hin taa'in dhaabbannee uummata kana amaanaa keessan galmaan godhaaf as geenye jira. Itti aansuudhaan immoo amaanaan kun yaa'u wanni hundi akka amantaatti illee amaanaan hedduu ulfaataadha. Amaanaa kana immoo nuti illee kallattuma saniin qabanneeti ulfina kana ulfina kabajaa qabuu fi galata qabu kana qabannee uummata rakkate kana yookaan immoo hawaasa rakkate kana bira dhaabbannee uummata kana jireenya isaa idileetti hanga deebi'anitti deeggarsa keenya bira cituun qabu hafuun qabu hajoo san qabanneeti gamana dhufnee jirra waan ta'eef ani keessattuu qaamni lammii biyya keenya biyya alaa jiraatan keessattuu Oromoo Daawaa Seentar kan jedhamu inni kun gargaarsa kana keessattuu hojii deeggarsa gama nyaataa qofaan odoo hin taane lammii keenya immoo kan rakkoo gargaraatiif saaxilame kana keessattuu deebifnee dhaabuudhaaf utubuudhaaf hirphuudhaaf gama hojii misoomaatiin illee deeggarsi kana fakkaatu kan nyaata qofa irratti odoo hin taane rakkina uummata kanaa jireenya isaanii idileetti deebisuu kan danda'u rakkoo keessaa baasuudhaaf ammoo tumsi keessattuu qindoominni qaama kutaa koomunitii mineessotaa jiru san qabatee ittiin deemaa jiru hedduu boonsaadhaa fi gargaarsi kun ammas gargaarsa deemee uummata keenya rakkoo keessaa guutumatti baasuu danda'u odoo hin taane kun ka'umsa waan ta'eef ammallee koreen kun cimee sirriitti hojjetee uummata keenya immoo kan araddoota gammoojjii afran kana qofa odoo hin taane akka aanaa keenyaatti rakkoowwan jiran hunda nurraa hanga dandamee tokkotti dandamachiisuudhaaf gargaarsa kana qabannee kan dhufne qofa odoo hin taane fuulduraaf illee deeggarsi kana fakkaatu cimeetti hafuufu akkuma aadaa Oromootti keessattuu aadaa wal gargaarsa buusaa gonofaa san cimsuu keessatti illee gaheen lammii biyya alaatis haa ta'u lammii biyya keessaatiis qaban olaanaadha waan ta'eef isa kana daran cimsuudhaaf halkaniif guyyaa odoo hin jenne amaanaa keessanis galmaan nuti isin keenya isinillee ammoo uummata keessan cinaa halkaniif guyyaa akka dhaabbattan kajoo ergaa isinii dabarsuu barbaada. Inni kaan ammoo dhumarratti galanni guddaan keessattuu qaama achitti qindeessu jiru abbaa fatii nama jedhamu adeeroon keenya inni ammoo gargaarsa kana gaafa guyyaa jalqaba amaanaa kana waada nu galee kaasee hanga guyyaa har'aatti gargaarsa kanaaf halkaniif guyyaa odoo hin jiin qindeessee akka garna gahu hanga istiil uummata harka gahutti nu hordofaa jiraachuu isaaniitiif hedduu haa galatooman koomunitiin isaan duuba jiranillee akkasumatti hedduu haa galatooman waan ta'eef ani akka sabaatti akka Oromootti dhaamsiin isinii dhaamu uummata keenya akkuma aadaa keenya cimsuudhaaf buusaan gonofaa ijoo yookaan immoo bu'uura jennu sanitti aadaan kun cimee biyya keessaa biyya alaattis akka itti fufu hojii saniin kaasuu barbaada. Gargaarsa keessan immoo amaanaan keessan uummata keessan bira ga'ee jira. Jazaan keessan immoo isin warra gargaarsa kana xiqqoo odoo hin jeen odoo hin tuffati walitti qabee uummata kana bira akka geenyu tattaaffii godhaa turan ammoo jazaan keessan jeenata hojii saniin isin kaasuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo kaantiibaan bulchiinsa magaalaa Malkaaraa fi obbo Mudiin Mahammad gamana dhufee ergaa gabaabaa akka isin dabarsuuf gamanatti afeerree jirra. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee obbo Ahmaddiin itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa hedduu galatoomechaa
himaan qabdan. Itti aansuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun barbaada. Bilaal daawaa seentar Oromoo daawaa seentar Minisootarraa deeggarsa keessan akka Itoophiyaatti godhaa turtan akkasuma sanirraa jechuudha gaheen keenya yookaan qoonni isin nu qooddan akka Harargee bahaatti aanaa lamaa fi akka Harargee lixaatti aanaa lama kan dhufe keessaa Harargee bahaa jechuudha kan araddaa 5 qabame sanirraa araddaan 2 dirree tanatti araddaa walitti dhihoo waan taateef dirree tanatti baatee kun ogaa amma imaanaa isin nutti ergitan hannuudhaaf asitti uummanninis bahee araddaan lachuu manguddoonis abbootiin amantaatis akkuma argitan kana waliin bahanii jechuudha qeebalchiisuudhaaf asirra jirra. Sagantaa tana akka miidheessinee onni goone xiqqoo rahmatuma rabbiin nu shaakalee laga hamaati irratti roobni xiqqoo roobuudhaan akka waan uummanni laga hamaa wallaahi akka waan isin waan lama arjoomtanitti laalaa ture jechuudha. Takka rooba yeroo dheeraa irraa ture yeroo nuti gaseenu roobuudhaan hedduu isin galatoonfachaa jiranii rabbillee galatoonfachaa jiranii akkasuma gargaarsa isin ergitan kanallee hedduudha irraa gammadanii jiranii isinilleen hedduu galatooma hannaan teessan bakka irraa baastan gurguddoo rabbi bakka isin haa buusu jechaa kunoo ergaa teessan finnee manguddoo fi abbootii amantaa qeebalchiisuudhaaf asirratti argamnee jirra. Isaanumaatu du'aa isinii godha. Ana hedduu kaniin jechuu barbaadu ergaan teessan bakka geessee hedduu galatooma amma araddaan nu hafte araddaa takka araddaa eeguu qofa yoo harrallee dhaqqabu baanne baruu araddaa eeguu san dhaquudhaaf karoora qabna. Har'a zaan nukuttee jirti waan ta'eef hedduu galatooma jechuu barbaadeeti abboottuma amantaatii fi wanni ittiin dabarsaa jechuudha akka du'aa isinii godhanii galatooma. Alhamdulillah wahda assalatu wassalamu ala man la nabiyya wa ba'd. Obboleeyyan keenya kagamaa daasotootan hundi akkanatti waa'ee kanaan ummata keenya dhaba bira dhaabbattanii waan kanaan gargaaruu keessaniif galatoomaa isiniif jenna. Ni danda'a rabbiin rizqii gurguddoota sanaa olii rabbi isin cinaan haa dhaabbatu isinii haa kennu jenna. Sanumaafuu obboleeyyan keenya rakkataa hundi akkana dhufanii bakka tanatti akkana gargaaruutu waan bareeddu takka fakkaate. Sanumaafuu gurguddoo rabbi isinii haa kennu rizqii gurguddoo gartee ni danda'a rabbi isinii haa kennu qaceellotti ulfaadhaatii galatoomaa isiniin jenna. Rakkoo ajaa'ibaa biyyoota adda addaa ta'a rakkoon isii mul'attu keessa yaa'anii obboleeyyan keenya akkasii bulchaanaatiin ta'e namootni akkana wajji deemee waan tan akkana gaggeesseen tun waan ajaa'ibaa takka nama gammachiifti. Sanumaafuu ni danda'a rabbi isinii haa milkeessu ni danda'a rabbi isinii haa milkeessu. Akkasumatti inshaallah jabaadhaaf fuulduraa fi sinumaa waan ajaa'ibaa waan takkaan harkamin as keessatti obboleeyyan keenya gabboonii dalaguu waan jiraniif jecha rizqii gurguddoo rabbi isinitti haa kennu. Akkasuma gartee jazaan keessan jannata rabbi haa ta'u midhaan gartee duniyaa tanarra namni namaa obaasee nama nyaachise midhaan gartee jannata bareedaa san achitti badhaafamuu jiraata. Akkuma gartee asirratti uummata kana hawaasa keenya hunda gammachiiftanitti inshaallah jannataan rabbi isin haa gammachiisu jenna. Sanumaafuu galatoomaa kuma 100 hanga hedduudha galatoomaa isiniin jenna. Sanumaafuu du'aa'ii hammana osoo hin ta'in ganaafillee hojii jirra du'aa'ii bakka isin qeebalamtutti isiniif goonaa fayyaada galatoomaa jechuudhaani akkasitti gara obboleeyyan keenyaa gartee deebinee jechuudha. Araddaan lachuutu jirtanii araddaan sarkamaatii fi araddaan iftuhaatis gargaarsa kana akkuma beekamutti isinii himnee jirra. Obboleeyyan keenya warra Bilaal Dawaa Seentar jedhamutu biyya Ameerikaarraa nuuf erge kintaala 270 nu erganii araddaa 5 addaan qoonne. Araddaa hundee bilisummaa, araddaa laga hamaa, araddaa sarkamaa, araddaa iftuhaatii fi araddaa eeguuti. Araddoota kana lachuu kintaala 50 addaan qoonne kiiloo 25 jira waan ta'eef yoo kam xiqqaatte abbaa warraa 200 sadarkaa araddaatti akka walii galaatti akka araddoota 5tti abbaa warraa 1,080 ni ga'e jechuudha. Isaan araddoota kan qeebalchiifnee dhufne manguddoon araddoota lameen kanaatis akkuma isinitti himne sanitti akkuma rabbiin jaalatutti jechuudha. Karaa haqa qabeessaan eenyuuf dursa kanina eenyuuf dadhabaadha eenyu harka qallee eenyu miidhamaadha kajuusan laallee ganda keenya keessaa fillee jechuudha. Nama sirrii san hin geenye jechuudha. Nama sirrii san hin geenye akka rabbiin jaalatu rabbiin boru irraa isin gaafata jechuudha. Yoo waan kana karaa haqa qabeessaan isaan biraan gahuudha. Kanaaf nuti gargaarsa harkana isaan finne isin biraan geenye isin garuu uummata keessan isiniif beekaa waan ta'eef isaan biraan gahuu qabdanii amaanaan ulfaattuudha jabduudha ni beektanii osoo amaanaa tana sharafne akkuma rabbiin jaalatutti abaluu raamaa dheettanii akkuma nuti araddaa 23 qabnu keessa araddoota 5 kanaaf dursa kaninetti isinis
abbaa warraa qabdan hunda keessa eenyutu irra miskiinaa eenyutu irra hiyyeessaa eenyuuf dursa kan nu qabne jettanii dursa isaan saniif kennitan jechuudha. Kanaaf kallattii saniin uummata kana biraan geessanii yaa isaan kanallee warra deeggarsa isinii godha kanallee galatoonfachuun du'aa godhuuf hin barbaachisaadha. Namni naman galatoonfanne rabbillee hin galatoonfatu jedha. Kanaaf isaan sanillee galatoonfachuun barbaachisaadha. Kaayyoon fi nuti bakka jirrutti kanaan alattis taatu wal gargaarree rammata walii goone rabbillee rammata nu godha. Garaa walii laafuun wal cinaa dhaabbachuun harakkate gargaaruun namni nu biratti agabuu buluun qabu. Kanaaf isa kana waan qabdanirraa walii qooddanii gargaarsa kanaan alattis kan biraa gaafa harkan isin biraan jirra waan ta'eef jecha yaa ilaa hanga ammaattis gargaaramaa jirtanii alhamdulillah rabbillee galatoonfachuun barbaachisaadha. Waa hunda caalaa nageenya keessan eeggattanii tokkummaa keessan cimsattanii akka nagaan jiraattaniin barbaada. Yaa dhaamsinni isinii dhaamu barbaada. Dhaamsuma kana amma manguddoolee kana amaanaa tana isin qeebalchiifna egaa isin qeebalchiifne isin uummata isin akkasi qooddanii jechuudha. Waliif galaa galatoom isin sadeen ne warri iftaa sadeen me bulchaa addaa qoota ati sochi dinar achuma dhapa achuma isin qeebalchiifna bara amaan ora fudhatanii maanaa fudhatan jechuudha addaa iftaa warra keessan jechuudha addaa taanis akkasuma isin qeebalchiif manguddoon akkana bulchaan qeebaltu wajjin dhuftee amaanaa isin qeebalchiifne qonna fedhii uummata keessanii gayaati gara mana keessanii aduun asirratti isittiin deemee Toma, ese mes.